Ashama daawwattoota keenya kabajamoo har'allee oduu qindeeffannee wal duraa duubaan qabannee isiniif dhufnee jirra. Maaltu haaraan jira kan jedhu har'a tokkoon isaa isinitti himna. Bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftanii namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Har'a oduu ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufnee Itoophiyaan waan ajaa'ibaa fiddee jirti jechuudha. Akkuma beekamu bara baraan uummanni musliimaa yeroo Iiddi Arafaa dhiyaattee gara hajjii imala jechuudha. Kanumaan wal qabatee hajjii akka hiyyeessi imaluu hin dandeenye godhanii jiran jechuudha. Parsantaa 90 dabale birriin jechuudha. Akka jedhaa jiranitti mee bal'inaan isiniin gaa jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin hajjii bara kana akkuma beekamu bara darbee birriin hajjii ittiin imala namni tokko birrii 300 fi 29 ture jechuudha. Barana immoo parsantaa 90 dabalee jechuudha. Meeqa ta'e seetawwan nama dhibuuf dhugaa rabbii 600 fi 25 ta'e jechuudha. Mee bal'inaan isinitti hima jechuudha. Manni maree waliigala dhimma islaamummaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Ibsa inni baase kana gurraanin isin gaha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanumaan wal qabatee oduun ijoon har'a isiniif qabannee dhufnee bulchaan godina Harargee Lixaa aanaa Gooroo Guutuu mana murtii irratti himanni irratti banamee jira jechuudha. Kuni oduu gammachiisaadha. Namni nama malaammaltummaan ummata nyaataa turee fi akkasumallee ummata Harargee dhiiga isaanii dhugaa ture sanadoota sobaatii fi dookumantaroota sobaa ragaa sobaa dhiyeessuun mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa irraa hanga badhaasa konkolaataa fudhatu gaheetti jechuudha. Nama barnoota waan biraa baratee hojii biraa itti galchee jechuudha. Akkuma inni jedhe ragaan inni dhiyeeffatee ture Mattuu yuunivarsiitii irraa dooktarummaan eebbifame jedhee kan inni sobaa ture. Itti gaafatamaan Mattuu yuunivarsiitii ani barataa yookaan hojjetaa hanga ammaatti dooktarummaan eebbise tokkollee hin qabu jedhee jira jechuudha. Ibsa baasee jira. Shirri isaa jalaa saaxilamee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee nama shira isaa saaxile sanillee ajjeesuuf kan barbaadaa ture si ajjeesetu shaneetu si ajjeese jedha jedhee kan itti dhaaddataa ture jechuudha. Caayaa OBN kan saaxilee ture guyyaa muraasa dura nulleen isiniif gabaasuun ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa manni murtii waraqaa itti ergee jira jechuudha. Akka hidhamuuf barbaadamaa jiru. Mee isallee gurran isin buuse jechuudha. Daawwattoota keenya kanatti aansee naannoo Tigraay boombiin darbatamtee namoota 17 madaanii jiran jechuudha. Namoonni 17 boombiin sun akkamitti darbatamte eenyuun darbatamte kan jedhuuf akkasumallee namoota hangam lubbuun bahee fi kan hin bahinillee isinitti hima jechuudha. Kanallee bal'inaanii akkuma beekamu gaa oduun keenya sagantaa yeroo isaa eeggate oduu gaggabaaboo guyyaa guyyaan akka isiniif dhiyeessaa jirru ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya mee har'a kanumaan eegalla jechuudha. Waa'ee bulchaa aanaa Gooroo Guutuu kanaan eegalla jechuudha. Bulchaan aanaa Gooroo Guutuu akkuma beekamu sobaa ture jechuudha. Ragaa sobaa ragaa adda addaa akkuma kan dura isiniif gabaasaa turre jechuudha. Hanga mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa irrallee waan akkanaa dalannee biyya keenya keessatti waan akkanaa dalannee kana goone jedhaniituma jechuudha. Sobaan ragaa san dhiyeessanii konkolaataa badhaasisee jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanumaan wal qabatee dargaggoo tokko jechuudha akkuma kana dura isiniif gabaasnee turre jechuudha. Caan OBN dhimma wayitiif aanaa Gooroo Guutuu dhaqee jechuudha. Shira san jalaa saaxilan jechuudha. Dargaggoo shira san jalaa saaxilillee sin ajjeessa jedhanii doorsisaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee immoo amma shirri sun eega saaxilamee ijoo miidiyaa kanaa ta'e jechuudha. Qaamota hunda bira ga'ee qaamota dhimmi ilaallatu hunda qaama mootummaa birallee ga'ee jechuudha. Amma immoo gama seeratiin akka to'annoo seeraa jala ooluu aangollee irraa akka kaafamuuf deemu jechuudha. Shukshuqtaan nu geessee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo namni hawaasa miidhu yoomillee hin bahu. Kanaafuu gaa dhiiga ummata aanaa Harargee keessaa akkuma isiniin jedhee ture ummanni akka ummata aanaa Gooroo Guutuu sanitti dhiiga isaaniitii miti lafee isaanillee caccabsanii nyaatan hin jiru jechuudha kadiroonni mootummaa. Kanaafuu baay'eetu jira wanni akkana Harargee keessaa caayaa OBN asumaan galatoomfatu barbaada jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu aangorrallee akka kaafamuu deemuu fi himanni akka mana murtiirra itti banamee jiru jechuudha. Beekamee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee barsiisan yookaan itti gaafatamaan Mattuu yuunivarsiitii kan isaan ragaa sobaa dhiyeessan suni ani hanga ammatti hojjetaa ta'e barataa ta'e
kan hangammatti doktorummaan eebbise tokkollee hin qabu barattoota ganaa waggaa sadaffaa barataa jiran kan jedhu ibsa baasee jira jechuudha. Itti gaafatamaa ammattuu yuunivarsiitii haala saniin shirri isaa jalaa saaxilame jechuudha. Bulchaa aanaa Gooroo Guutuu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanumatti aansee gaa akkuma beekamu hajjiin bara kanaa jechuudha daawwattoota keenya baay'ee ol ka'ee jira. Uummatni musliimaa amma boodan hajjii yeroo tokko godhuun hin jabaata jechuudha. Itti gaafatamaan manni maree waliigala dhimma islaama Itoophiyaa gatii ajaa'ibatti dabalee ibsa baasee jira jechuudha. Ibsa kana mee gaggabaabseetiin isinitti hima jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin imala hajjii barana parsantaa 90 dabalee jira jechuudha. Kun immoo kan dabaleef jechuudha. Haala sharafni alaa itti ol qaala'ee jiruuni akkasumatti gatiin imaltoota hajjilleen ol ka'ee deemaa jedhee jechuudha ibsa baasee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee jechuudha manni maree waliigala dhimma islaamummaa Itoophiyaa daballi gatii imala hajjii kan baranaa irratti taasifame sababa gatii sharafa alaa garmalee dabaluu isaatiin kan uumame ta'uu beeksisee jira jedhee ibsa baasee jira jechuudha. Manni maricha kafaltii imala hajjii barana birrii 600 fi 25 akka ta'u kan kaayyeffate ta'uu ibsee jira jechuudha. Hedduu nama ajaa'ibaa kan bara darbe yoo ilaalan dachaa saniiti jechuudha. Dachaa sanii dhugaa rabbi kan bara darbe akkuma beekamu imala namoonni gara hajjii godhan jechuudha yookaan umraa godhan birrii Itoophiyaa 300 fi 29 qofa ture jechuudha. Kanuma wal qabatee barana immoo hanga kana guutuu ida'ee jechuudha. Daawwattoota keenya parsantaa 90 dabalee jira yookaan ol guddisanii jiran jechuudha. Waan hedduu nama dhibu jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya haala saniin gaa manni maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa ibsa baasee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kanatti aansee jechuudha. Akkuma beekamu naannoo Tigraayitti guyyaa tokko dura jechuudha boombiin dhoowuun ni yaadatama jechuudha. Boombiin sun kan dhoote namoota 17 kan isiin madeessite jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo bakka iddoo bashannanaa wayitti jechuudha kan bakka namoonni hedduu walitti qabamanii jiranitti hoteela hedduutu achi jira jechuudha. Achitti boombii darbatamee namoonni 17 madaa'uu isaanii jechuudha gara miidiyaa Addis Istaandaardiitiin beeksifamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkasumallee gara raadiyoo sagalee Ameerikaatiin himanii jiran jechuudha. Dabalataan boombiin kun kan achitti darbatame abbaa hoteela saniitiin namni wayii irratti dawwalee akka jedhanitti irratti dawwalee yookaan birrii hanga nu barbaanne nu kennu yookaan akkaawuntii keenya irratti nu galchuu iddoo nu barbaannetti yookaan nu fidda san ta'uu baannaan birrii hanga nu barbaadnu nu galchuu baannaan hoteela kan keetti irratti rakkootu uumamaa yookaan tarkaanfii fudhanna waan jedhamu irratti dawwalanii turan jechuudha. Akka sagalee raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatanitti jechuudha. Daawwattoota keenya achumaan osoo hin turin jechuudha. Rakkoon boombii darbatu sun irratti raawwatame haala saniin jechuudha. Namoonni 17 madaa'anii jiran jechuudha. Akka odeessan achirraa nu dhaqqabeetti jechuudha. Akka sagalee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa nu qaqqabeetti jechuudha. Akkuma beekamu kana durallee jechuudha hoteeluma san irratti jechuudha birrii nu galchitamu nu galchitutti jechuudha boombiin darbatame amajjii 12 na fakkaate amajjii 12 2017 galgala boombii harkaatiin kan darbatame namoota irratti miidhaa hin geessifne garuu haaluma saniin boombiin sun achitti darbatame akka ture abbaan hoteela sanii yookaan itti gaafatamaan hoteela sanii dubbatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanuma wal qabatee xumura irratti naannoo Amaaraatti ji'oota 6 keessatti namoota 83 dhibee busaatiin du'u gabaafamee jira jechuudha. Oromiyaatti akka fooyyee qabuu fi yookaan akka wayyaa ta'e himamaa jira jechuudha. Naannoo Amaaraatti immoo ji'oota 6 darban keessatti sababa dhibee busaatiin lubbuun namoota 83 darbuu dhugumatti hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee akka gabaasni garasii bahe mul'isuutti jechuudha. Daawwattoota
keenya lakkoofsi namoota du'anii kan bara darbee yeroo wal fakkaataatti ture irra caalmaan akka kan baranaa tahee ibsamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf bara darbe jechuudha dhibee busaatiin naannoo Amaaraatti namoota 68 kan du'an jechuudha. Amma immoo namoota 83tu dhibame jechuudha kan bara kanaati. Hedduu dabalee jira jechuudha. Daawwattoota keenya gama biraatiin naannolee Oromiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti sosochii busaa balleessuu gaggeeffamaa jiruun dhibeen busaa hir'achaa akka jirus hooggantoonni biiroo fayyaa naannolee lamaanii ibsanii jiru jechuudha. Hedduu nama dhiba daawwattoota keenya waa'een dhukkuba busaa kun baay'ee Itoophiyaa keessatti namoota hubaa jira. Kana durallee akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti gara Wallaggaa fi Shawaatti baay'ee jabaataa dhufee jira jechuudha. Bara kana immoo wayyaadha jedhaa jiranii rabbi uummata keenya haa eegu jechuu barbaanna jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuf odeessaan keenya har'a isiniif qabannee dhufnee asumarratti kan goolabamu ta'a. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe godhuun viidiyoon akka namoota hedduu bira geessu like share godhuun dagatina yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda kanarraaf qopheeffannee xumurameera. Kan biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.